Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hunda keessan nagaan gaafadhaa akkam jirtu baga nagaan dhuftani. Yesuus Kiristoos gooftaa sagalee keessan gadi qabdan maasin qursii nyaanneedha lubii keessaa qursii nyaataniitu ni mee sagalee keessan fuudhaatii Waaqayyoon galateeffadhaa harka ol turkutaati ilillee Waaqayyoodhaaf laadhaa Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha inni nu gargaaree inni nu eebbisee inni akkasitti toltu nu qabee inni harka nu qabee inni nutti dubbatu inni dubbisaa waaqarraa gara waldaa kanaatti ergu Waaqayyo inni bara baraan gooftaadha kan nu gargaare Waaqayyo qofaadha. Manni kun Waaqayyo qofaadhaan gargaaramte waldaan kun Waaqayyo qofaadhaan gargaaramte Waaqayyoon kaatee qabattee kaatee simmoo hillee yofne Waaqayyo ifa keenya baasaa jira Waaqayyo nu gargaaraa jira maatii gargaaramtan kana Waaqayyo baga sin gargaar baga Waaqayyo sin eebbisechuun barbaada Waaqayyo hunda keessan eebbisu. Har'a dubbii sagalee Waaqayyo wajjin ilaalla jedhanii egaa dubbii sagalee Waaqayyo wajjin ilaalla. Waldaan kiristaanaa waan baay'ee karaa baay'eedhaan nu barsiisaa turte akka lubi keenya eegadda nu kaa'aa ture mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaachuu isaa irratti waggoota darban barsiisaa turte waggaa darbe immoo afuuraan guddachuu isaa barsiisaa turte suma lubi keenya jedheen irra deebi'a. Baran ammoo yoo Waaqayyo nu gargaare oddoo aarsaa kan Waaqayyo sana deebisnee ijaarra haaleluyyaa. Oddoo aarsaa koo deebiseen ijaara namni jedhu galata Waaqayyoof fidu haaleluyyaa. Oddoo aarsaa koo deebiseen ijaara oddoo aarsaa koo lafatti Waaqayyo argamu sana haaleluyyaa. Lafa Waaqayyo jiru sana isa biyyoo uffate sana haaleluyyaa. Isa biyyoo uffate isan ofii kootiillee ilaaluu dadhabe sana deebiseen ijaara namni jedhu mana kana keessaa ana wajjin galata Waaqayyoodhaaf fidu haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Yoo Waaqayyo nu gargaare har'a ani immoo dubbii sagalee Waaqayyo keessaatii gara Lewwotaa boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irra isa jiru wajjin ilaalla. Oddoo aarsaa keessan haaressaa eddii jedhe booddee abiddichi tasuma hin badin dubbii jedhu irratti dubbadha. Hin badin abiddichi. Abiddichi hin badin halkan abiddichi hin badin guyyaa abiddichi hin badin ganama abiddichi hin badin haala kam keessattiyyuu abiddichi hin badin. Abiddi inni kan Waaqayyoo sun hin badin. Hallelujah. Abiddi inni kan Waaqayyoo sun hin badin. Dubbii kana irratti Waaqayyoon wajjin ilaalla amma Waaqayyo na gargaaretti dubbiin kun akkuma isiniin jedhee lakkoofsa 12 irraati eegalee jedha lakkoofsa 13 immoo ijoo dubbii koo godheen irratti dubbadha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 12 kaasee akkana jedha ol faana kaanee dubbii kana hin dubbisna. Na duukaa dhaabadhaa na faana bu'aatii. Maaliif wangeelli gaafa dubbichi dubbatamu gaafa seerri dubbatamu sabnis ka'ee dhaabata ture jedhee dubbata sabnis ka'ee dhaabbateera haaleluyyaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo bakka kanatti hin dubbatama galanni hundumtuu isa du'a mo'ee ka'ee ilma Waaqayyoodhaaf ta'u. Ibiddi iddoo aarsaa irratti ittuma fufee haa boba'u. Mee haa boba'u jedhaana duukaa sagalee tokko lama sadii haa boba'u. Irra deebi'aa sagalee ol fudhaati haa boba'u. Mee haa boba'u jedhaa mana kana keessatti Waaqayyo har'a waa godha jireenya keenya keessatti abidda isaa bobeessa sagalee keessan al takkaashee olitti qabaati haa boba'u jedhaa haaleluyyaa. Ittuma fufee haa boba'u malee hin dhaamin. Lubichi ganama ganamaadha qoraan itti dabalee qalma gubamus qoraanicha irratti tarree galchee moora horii qalma irra araaraaf dhiyaatu isarratti gubee haa aarsu. Iddoo aarsaa irratti ibiddi itti fufee haa boba'u malee hin dhaamin. Iddoo aarsaa irratti haaleluyyaa. Meena duukaa Waaqayyoon ni kadhanna Waaqayyo akka dubbii kana nu ibsuuf iddoo aarsaa irratti Firoota koo iddoo aarsaa keessanii bira akkas hin deemtaniin yeroo kana isinitti hima.
iddoo aarsaa sanarratti lafatti waaqayyo wajjin ol quunnamtan sanarratti hafuura keessan lafatti waaqayyo wajjin ol quunnamsiistan sanatti abiddichi itti fufee hadhaamu malee itti fufee haayifu malee itti fufee haa boba'u malee hin dhaamin. Raspaduna magasi hin dhaamin. Abiddi keessan hin dhaamin. Arramana kana keessatti kananna abdoddoon abidda saba kanaa deebi'ee haa haara'u. Waldaan kiristaanaa waamicha gochaa jirti. Oddoo abiddaa keenya, oddoo aarsaa keenya deebisnee ijaaruudhaaf. Hallelujah. Deebisnee ijaaruudhaaf walitti qabamneerra. Yaa Waaqayyo iddoo aarsaa keenya haaressi. Yaa Waaqayyo abiddichi haa qaqqabatu hin dhaamin. Elaa mana obboloota koottan si erga. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abiddichi haa boba'u. Elaa nan kadhadha. Elaa yaa Waaqayyo maatii ol jeeqaa jiru. Haadha manaaf abbaa mana ol jeeqaa jiru. Dargaggoo dubbii tokko rakkachaa jirtu. Jireenya namaa gaaffii adda addaa qabu. Oddoon aarsaasaa kan jala daaraa daakuu uffate arra maqaa gooftaa Yesuusiin haararu. Arra haara'u. Dubbii kee asitti dubbatamurraan kan ka'e hallelujah. Dubbii kee asitti dubbatamurraan kan ka'e elaa oddoon aarsaa nama tokko haara'u. Abiddichi hin dhaamin. Nan kadhadha abiddichi hin dhaamin. Elaa jireenya abbaa kootti abiddichi hin dhaamin. Jireenya obboleettii kootti abiddichi hin dhaamin. Jireenya waldaa kanaatti abiddichi hin dhaamin. Elaa tajaajiloota hafan kadhadha. Jireenya tajaajila isaaniitti abiddichi hin dhaamin. Luboota keenya jireenya tajaajila isaaniitti abiddichi hin dhaamin. Jaarsolii waldaa kanaa gaggeessitoota abiddichi jireenya isaaniitti hin dhaamin. Elaa abidda Waaqayyo. Rasaduna magasi. Hallelujah. Abiddi Waaqayyo jireenya keenya haa qaqqabatu. Abiddi Waaqayyo bultoo keenya haa qaqqabatu. Bultoo nama tokko irratti har'a Waaqayyo abiddicha itti bobeessa malee hin dhaamu. Elaa bultoo keessanitti jireenya keessanii moofa'e sanarratti abiddi Waaqayyo har'a Waaqarraa haa qabatu. Abidda Waaqayyo. Hallelujah. Mee galata Waaqayyo fida abidda Waaqayyo. Repaduna magas. Yesus gooftaadha. Mee hafuura keessanii Waaqayyo wajjin dubbadha. Ramaduna magas. Yaa hafuura Waaqayyo darbi saba kana gidduu. Darbi saba kee gidduu. Isa ulfina keetiif hin taane buqqisaa darbi saba kee gidduu. Isa ulfina keetiif hin taane oddoo moofa'e sana haaressaa darbi saba kee gidduu. Darbi hafuura Waaqayyo. Darbi hafuura qulqulluu darbi saba kee gidduu. Anta bichaa ጌታ ነህ. Hallelujah. Galata guddaa isaa Waaqayyoof laadhaatii taa'ame. Yes. Yesus gooftaadha. Iddoo aarsaa kana gaafa dubbannuut waan baay'ee bal'aadha. Garuu wanti nuun goonu yoo jiraate sitti ol jajjabeessinee amma beenu ol hirnee akkuma waldaan eegalteetti akkuma sagantaa waldaatti oddoo aarsaa keenya sana haaressina akka Waaqayyo nu gargaaretti. Dubbii tokkoon isinitti yaa saba Waaqayyoo na qalbeeffadhaa. Bakka tokkotu fardattu laaqiitti qabame. Laaqii guddaa keessatti qabame fardi kuni gadi dhidhimaa jira. Gaduma dhidhima. Fardi kun gaduma dhidhima ba'uu dadhabe. Gaafa dhufee laaqiin dudda isaarra ol ba'u kanaa humna isaa dagate fardi kun. Humna isaa dagate akka danda'u dagate. Horsepower innee humna gaafa lakkoofnu humna fardaatiin lakkoofnamni sana irraanfate eenyummaa isaa sana irraanfate fardi kun. Eenyummaa isaa sana irraanfate. Akka farda ta'e irraanfate. Akka humna ta'e humna qabu irraanfate. Akka cabsee ba'uu danda'u irraanfate. Sana booddee namoonni dhufanii arganii harkisaniis baasuu dadhabani. Namni abshaala magaalaa sanaa tokko akkana godhe. Farda magaalaa kana keessaa olitti naa qabaa jedhe. Farda magaalaa kana keessaa olitti naa qabaa jedhe. Fardoota kana fidee lafa fardi kun jiru sana naannaa isaarra marsee farda kana dhaachisuu eegale.
fardoonni kun inni gidduu dhidhimaa jira fardoonni kun naannaa isaati gulufuutti ka'ani guluffaa fardaa naannaa isaati jireenya isaa naannaa jireenya isaati lafannitti dhidhimaa jiru sana keessatti guluffaa fardaa dhaga'e humna argate guluffaa fardaa sana gaafa argatu inni sila give up godhe inni sila arkalaate sun inni sila mataasaa gadi qabe sun inni sila waa'een koo hin raawwate jedhu sun guluffaa fardoolii sanaa dhaga'e lafa ciise sanaati humna fudhatee ka'e maqaa waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u har'a anaaf isiniin waaqayyo kan inni olii nuu laate kanaaf duwwaadha humna olii laannaa lafatti dhidhimaa jiru keessaatii ol baasnaa maqaa waaqayyootiin deebisnee ol dhaabna haaleluyyaa ani deebiseen obboleessa koo dhaaba namni jedhu namni tokko galata waaqayyoof fidu haaleluyyaa deebisnee ol dhaabna nu keessaa tokko kan hafu hin jiru waaqayyo kakuu keessan biyyaa isin fide asitti waa'ee keessan raawwachuudhaaf miti amma Ameerikaatti miti waa'een keessan amma as geessanii jireenya gadi qabamaa jireenya cunqursamaa jireenya cubbuu maatii nagaa hin qabne akkasin jiraattanitti tun ta'in ulfina waaqayyo dubbattanii isa waaqayyo isin arge sanatti ceetanii amma tsiyoonitti deemtu haaleluyyaa amma tsiyoonitti nu keessaa namni hafu tokko hin jiru maqaa waaqayyo ulfaatu nu keessaa namni tokko hin hafu amma tsiyoonitti ol jajjabeessinaa harka ol qabnaa isa dhidhimee jiru humna taanee kaasnaa waaqayyo wajjiniin fuulduratti ceena haaleluyyaa kun dubbii sagalee waaqayyooti kan nutti dubbatamaa jiru har'a egaa abiddi kuni gaafa jireenya keenyatti qaqqabatu wantoonni barbaadu maal barbaadaa maal faa gochuu qabna isa jedhu wajjiniin tuqaa xiqqoo ishee ilaalla tuqaa kara 5-6 tokko barreesseera egaa akkuma dubbiin kun jedhu yeroo hundumaa isin keessatti haa qabatu hin dhaamin abiddichi hin dhaamin kana akkuma agarre boqonnaa lakkoofsa 12 kanarratti maal agarre abiddichi akka hin dhaamne isa daaraa uffatee mana keessan sana isa urgufaatii kaasaa echaa jira dubbiin sagalee waaqayyo jireenya keessan iddoo aarsaa keessan isa daaraa uffate iddoo aarsaa keessan isa cilaatti uffate isa daakuu uffate isa irraa urgufadhaati ka'a joobri waa tokko godha kara waggaa 70 jiraachuu danda'a jedhamee tilmaamama garuu umurii isaa gaafa walakkaa waa tokko gochuu qaba gaafa walakkaa gaafa waggaa 40 isa darbuu ilkaansaa kun dabaa dhufa waa tokko illee haamtu gochuu hin danda'u waa qabuu hin danda'u qeensisaa kun hin dullooma qirrifaansaa kun hin dullooma rifeensisaa kun hin dullooma ol ka'ee balali'uu hin danda'u garuu gaafa waggaa 40 isaa ta'u waa tokko murteessuu qaba yookiin du'uu yookiin garaa jabaatee of haaressu yeroo sana akkana godha fiixee gaaraatti ol ba'ee gadi lafatti of darbata amma qerreffaan irraa buqqa'utti ጭካኔ ይፈልጋል garaa ofitti jabaachuu amantii ofitti garaa jabaachuu waaqayyoon beekutti jabaachuu gaaratti ol beegan of darbata sana booddee qirrinfaan yeroo tiraayilii baay'ee booddee qirrinfaan irraa buqqaa qirrinfaa haaraa biqilchechuudha yeroo sana qirrinfaa haaraa sanaan immoo maal godha seetani feezarii isaa sana ofirraa buqqisa gaa akka nama haaraa ta'uu jalqaba gaa qeensa isaa buqqisa gaa akka nama haaraa akka lubbuu haaraa akka nama har'a dhalatee isa dulloomaa sana ofirraa buqqisee waan haaraa biqilchuutti ka'a ilkaan haaraa biqilfata qeensa haaraa biqilfata feezarii haaraa biqilfata baallee haaraa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifamu choice isaa keessaati isa lamaan keessaa tokko fudhachuun dirqamadha yookiin hindu'a maaliif nyaachuus hin danda'u ilkaansaa waan qabu olis fagaatee balali'uu hin danda'u yookiin hindu'a yookiin cabsee ba'a mi'arraan cabseen ba'a jedha cabseen ba'a jedha ofitti ma'a Hey, hallelujah, waldaan Columbus. Arra cabsine himbana maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa nu qabe keessa. Isa jireenya keenya cunqursu sana keessa. Isa mataa keenya irra gadi dhaabbatu sana keessa. Isa nu moo'e sana keessa. Ani isinitti kan hin himu namni qulqulluun namni danda'a jedhamu kana keessa hin jiru.
hundumti keenya waaqayyoon kan gargaaramne qofaadha. Hundumti keenya waaqayyoon kan gargaaramne qofaa amma taanetti immoo waaqayyoon qabannee cabsinee hin baana. Yesus gooftaadha. Hallelujah. Kana nutti dubbata. Eddii cabsinee baane eddii ibsichi qaqqabatee booddee boqonnaa 9 lakkoofsa 22 abiddis waaqayyo biraa hin baateedha. Aarsaa sana fudhachuudhaaf hin baati. Lubi keenya seenga dabarsiisaa ture hin baati. Garuu tuqaa lammaffaa kakuu isa wangeela haaraa isa ta'e dubbii sanan dubbachuu danda'a barbaada. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbiin sagalee waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti nanna keessan isa qulqullaa sana maal godhaa? Aarsaa godhaatii waaqayyoodhaaf dhiyeessaa. Of dhiyeessuu barbaada. Every day kun waan every day gochuu nurra jiru. Of dhiyeessuu barbaada. Isa Kiristoosin bitame eenyummaa keenya kana jireenya keenya kana every day akka waaqayyo fuulduratti aarsaa of ajjeesnee jechaadha. Eenyummaa keenya kanaaf duunee eenyummaa keenya kana gadi qabnee Kiristoosiif aarsaa goonee every day akka nuun dhiyeessinu barbaada. Kun immoo kan guyyaa tokkoo miti, kan guyyaa lamaa miti, kan waggaa tokkoo miti. Bara keenya hundumaa amma Kiristoos dhufee ol waaqatti nu fudhatutti maal gochuu qabna? Oddoo aarsaa keenya sanatti eenyummaa keenya kana akka nuun aarsaa goonee dhiyeessinu dubbiin waaqayyo nutti hima. Kun jechuun of kennuu guddaa, እውነተኛ መሰጠት፣ ሙሉ መሰጠት፣ tokkoof lama miti. Partially keenya laannamini guutummaa keenya fuunee aarsaa goonee dhiyeessina. Kanaaf immoo waaqayyo waldaa kanaaf hunda keenya hin gargaara. Eddee akka jedhe booddee akka tuqaa sadaffaatti hin qabadhe afaan koo keessaa si tufuudhaaf gaheera jedhe Yohaannis irratti. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ati yookiin ho'aan taane yookiin diilallaan taane kanarraan kan keede waaqayyo afaan koo keessaa si tufuudhaaf ka'eera. Purpose keenya irraanfanneerra. Maaliif akka waaqayyo nu uume, maaliif akka waaqayyo nu waame irraanfanneerra. Baay'ee waldaa kiristaanaa keessa deddeebina malee waanuma waaqayyo nurratti hojjechuu barbaaduuf waan akeekanni jireenya keenya keessaa qabu namni tokko hin beeku. Isnee partially taane jiraanna. Sana waaqayyo akka nu lukewarm taane hin jiraanneef waaqayyo afaan koo keessaa si gatuuf ka'eera. Purpose keessaa waa tokko sitti agarsiisa. Kuni glaaviidha, quba 5 qaba. Na argaa jirtuni? Glaaviin kuni egaa warri hakiimiin na gargaartu seen ture. Okay. Glaaviidha kun. Glaaviin kuni quba keenyaan, malkii quba keenyaatiin hojjetame. Malkii quba keenyaatiin inni hojjetame kuni kan inni waan hojjetame sanaaf bakkaan ga'uu danda'u gaafa qubni keenya keessa jiru duwwaadha. Gaafa ilaa na hubadhaa, gaafa qubni keenya gilaavii kana keessa jiru, gilaaviin kun wanta hojjetameef sana bakkaan ga'a jechuudha. Garuu maaltu ta'e firoota koo, gaafa gilaaviin quba ta'uu danda'a kun, waa hojjechuu danda'a kun, hin danda'u. The same way nuuni fakkeenya waaqayyoodhaan hojjetamne maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma hafuurri waaqayyo nu keessa jirutti, amma waaqayyo wajjin hariiroo qabaannetti, amma waaqayyo wajjin jiraannetti, amma purpose waaqayyoodhaaf of qopheessinetti waaqayyo hafuura isaatiin jireenya keenya keessatti hojii isaa hojjeta. Hallelujah. Waaqayyoon malee nuuni duwwaadha. Waldaan kiristaanaa hojiin isheen lafarratti qabdu inni guddaan isa kanadha. Waaqayyoon
Hakeekaaf hojii waaqayyoo bakkaan ga'u sanas immoo akka gilaavii taate waaqayyoon qofa of keessaa qabaattee hojii san hojjechuu dandeessi. Akkuma gilaaviin kun quba keenya malee vaaluu yookiin waan tokko hojjetee bakkaan ga'uu hin dandeenye jireenya keessan keessa waaqayyo hin jiru taanaan isa waaqayyo jireenya keessanitti akeeka sana bakkaan ga'uu hin dandeessani. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ela waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ela waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Isa waaqayyo nurratti arge sana. Waaqayyo ijoollummaa keenyatti isa nurratti arge sana. Parpazii waaqayyo sana. Isa waaqayyo nurraa barbaadu sana. Isa nitti nu dhiibaa nu geessaa jiru sana. Hafuura waaqayyo isa jiraata. Isa of keessaa qabaannee waaqayyoodhaan hojjenna. Waaqayyo nu keessan jiru taanaan duwwaadha nuun firoota ko. Maaliifi fakkii waaqayyotti uumamne. Galanni waaqayyoof haa ta'u fakkii waaqayyotti uumamne. Lubi keenya eengadda barsiiseera tuqaan arfaffaan koo abiddichi bu'uu qaba. Abiddichi bu'uu dura maaltu jira? Oddoon qulqullaa'u tureera. Tana booddee waaqayyoo abiddaan mul'ata. Kana badaarran turu maaliif eengadda lubi keenya dubbateera. Egaa inni kaan immoo jireenya hafuuraa bara kanaaf laatame keessaa inni tokko ergamoota boqonnaa lamarraa isa jirudha. Lakkoofsa 3-4 gara warra ergamootaatti akkana jedhee dubbata. Abiddi isaanirra bu'ee. Isaan maaliin turani? Hafuuraan hin kadhatu turani. Abiddi waaqayyoos isaanirra bu'ee. Of qopheessaniiru. Ganama sana of qopheessaniiru. Iddoo aarsaa isaaniirraati abiddichi hin dhibne. Abiddichi iddoo aarsaa sanarraa hin boba'aa ture. Abiddichi jaabboo ba'aa turee fi isaanis of qopheessanii waaqayyoo wajjiniin jireenyi isaanii eenyummaa isaanii hariiroo godhatee waaqayyoo wajjin haasaa qabu waan ta'eef. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo wajjin haasaa qabu waan ta'eef hafuurri waaqayyo akka abiddaatti tokkoon isaaniirra bu'eedha wangeelli. Tokkoon keenya irratti akka hafuurriif abiddi waaqayyo dhufu hin barbaannaa. Jireenya keenya of qopheessuun bara kana akka waldaan hariiroo keessatti sana duukaa buune waldaan maal barbaaddi? Barri kun maal barbaada? Bara kana baruu. Barri kun maal nurraa barbaada? Akka maatiitti, akka dhuunfaatti. Akka waldaatti waaqayyo maal nurraa barbaada? Sanatti of qopheessinee guyyaadhaa gara guyyaatti sarratti hojjannee isa kan waaqayyo abidda sana uffachuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanadha dubbiin sagalee waaqayyo kan itti himu. Abidda sana olitti qabsiisaa tuqaa koosa arfaffaa. Isa shanaffaa. Timootiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbiin akkana jedhu jira. Akka abidda qaqqabatu edha. Akka abidda ol qabatu harka koo sirra kaa'uudhaan edha. Ayyaana si keessa jiru nan kakaasa. Ayyaana si keessa jiru harka koo sirra kaa'uudhaan. Timootiyositti kana dubbata. Harka koo sirra kaa'een ayyaana si keessa jiru sanan kakaasa. Isa dhokote. Isa daaraa uffate. Isa si nyaachaa jiru. Isa sirraa galagashee harka koo sirra kaa'ee kadhannaadhaan ayyaana sanan si keessatti kakaasa. Dubbiin sagalee waaqayyo dubbii nu keessatti du'e sana akka ol irratti kakaasnu nutti maharra. Isa du'e sana kakaasa. Isa du'e sana kakaasa. Ol dhiibaa, olitti himaa, ol kaasaa, ol ijaaraa, ol deeggaraa. Dubbiin sagalee waaqayyo waldaa kanaaf qabu har'a isa kanadha. Yeroo baay'ee mismaarri madooshaa mismaarra rukutamni. Inni gaaf tokko madooshaa numa rukutaayyuu mismaarri maaliif ati duwwaan na reebdaa jedhe. Maaliif na reebdaa? Reebamuun keenya al takka takkaa haala jirru keessatti cunqursamuun keenya waan nu miidheetu fakkaachuu danda'a. Garuu we're gonna fulfill our purpose. Akkatti waan hojjetamte sanaan bakkaan geessuuf fansiree baay'ee. Gaafa isaa deebisu.
ni ati immoo dadhabdu watteedha jettee gaafatteeniidha ni miswaarina gammachuun koo gaafati parpasii kee bakkaan isa hojjetamte sanaa fi gaafa bakkaan geessudha. Ijaa kanaaf mee obboloota koo maatii qabnaa, waldaa qabnaa, community qabnaa, Waaqayyo nu eebbiseera. Namoota beektota baay'eedha. We have scholars in here. Namoota faarfataniin, namoota tajaajilaniin, namoota jilbaan nu boo'aniin. Waldaan waamichi ishee inni guddaan bara kanaa kottaa. Iddoo dulloome sana diigaa, daaraa sana ofirraatii urgufaa. Iddoo aarsaa sana aaressaa Waaqayyo ola galu. የክብር ንጉስ ይግባ ኦለገሉ ዋቀዮ ሜነምኒ ኦለገሉ ዋቀዮ ጀዱ ገለተ ዋቀዮ ፈፊዱ ሜ ገለተ ገቻ ሃሌሉያ ኢየሱስ በረበራን ጎፍታዳ አልተከተካ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀበኔ ጋፈ ደምኑ ዋኑማ ዱዳኑት ታኑ ጀላ ዱዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጫ ህንጨና ጀዲ ወደ ማዶ እንሻገር ጀዲምኒ ገረገማት ትጨና እዲ ጀዲ ቦዴ ገመገኡ ዱረ ዋንጅሩ ነመትንም ነ ክርስቶስ ገመገኡ ሰነ ዱረ ገሩ ዌቪን ቱሬራ ወንቲ ኡልፋታን ቱሬራ ወንቲ ነጋሳኒ ዳወቱ ቱሬራ ገመጨው ሳኒ ሰዋቀዮ ኢሳኒ አርገሰን ገመ ከሰኒት ገናጨ ቱሞጨተኒቱስን Namoonni baay'een keenya amma Ameerikaa dhufunti kadhannaa jedhamee dubbatama. By the way, this is very serious. Waaqayyo achumaan naga'i. As geenyee jireenyi kanumaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Museen saba Israa'eliin Kana'aanitti fuudhee galee Yesuus Kiristoos inni nuun fudhanne immoo jireenya bara baraatiin nu ga'a. Hallelujah. Ka achi ceena eddi jade boodde dubbin sagalee Waaqayyo akkasedhe bishaan garmalee bubbeen kee jireenya saanii raase amma du'anitti gaani du'aaf isaan gidduu taakkuu tokko tafe namni Waaqayyo keessa anaaf du'a gidduu taakkuu tokko tafe isaaniif du'a gidduu taakkuu tokko tafe waan yaalan hundumaa godhan jaroonni kun to be honest namoota bishaan irratti jireenya isaanii fixan warra qurxummii qabu beekan warra bishaan eessarra ba'ee akkamitti akka weeviinsaa nama miidhuu danda'u namoota beekanidha. Ogummaa sirrii qabu bara isaanii guutuu beeku wantaana garuu akkana ta'e ilaa bishaan sun ogummaa isaanii gararraa ta'e humna isaanii gararraa ta'e inni cea isaaniin jedhe mool galeera feera deemanii lafanni ciisee kaasanii sinnixafaa aygaddihim mooyi Kiristoosin arramana keessan galaati oddoo aarsaa keessan barbaadaati lafa ciibsitanii keessan sanatti Kiristoosin kakaasaa Kiristoos dhufee bubbee keessan gab isinirraa godhu hallelujah Kiristoos gaafa dhufu akkanumaan hin deebi'u bubbee gab namarraa godha isa namarratti ka'eerraa gab namarraa godha namichi Waaqayyo tokko gaafa dubbata akkaneedha maaliif kadhachaa jirtu kallattii keessan baraatii kadhadhaa jedhee dubbata kallattii keessan baraatii al takka waan kudhaniif kadhanna waan tokko mootuun qabinafna maalidha meelii kan isin irratti kadhachaa jirtan akka maatii takka dhuunfaatti waan tokko focus godhaati ila magaalaa tokko keessa daanyaa firdii jallisu hamaa tokko ture jedhee dubbata wangeelli daanyaa hamaa tokko ture firoo tokko dubbii kana qalbeeffadhaa daanyaadha sanumaa immoo nama firdii jallisu hamaadha garuu akkana goote jedhee dubbata dubartiin kun amma dubbii isheedhaaf faradutti nagaa isa dhawwatte jedhee dubbata wangeelli nagaa isa dhawwatte amma inni dubbii isheedhaaf faradutti halkan hin deemti akkam goote dubbii koo itti hallelujah ganama hin dhufti akkam goote dubbii koo itti hallelujah galgala gaafanni manatti galuu deemtee balbala irratti eeggattee akkam goote waa'ee koo itti ciqici ishee jibbee isheedhaaf farade wangeelli firdii afaansaa keessaa miti lafeesaa keessaati buttee baaste dubartiin jabduun
Wangeela keessa namoota jajjaboo akkasii jira. Firdii Waaqayyoo waa'ee isa barbaadan sana Waaqayyootti daddeebi'aati. Bobaa Waaqayyoo jalaati itti daddeebi'uudhaan Waaqayyo biraatii gaaffii keessaniif deebii argadhaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin sagalee Waaqayyoo gara dhumuraatti fidaan jira. Hisqeel boqonnaa 16 jiru akka hundi keenya ilaaluun barbaada. Boqonnaa 16 lakkoofsa 6 ammas 11 jiru dubbii kana wajjiniin ilaalla. Dubbiin kun akkana jedha. Hallelujah. Hallelujah. Ilaah Waaqayyoon maqaa Waaqayyoo fuuldratti waa tokkoon sitti hima. Namni qulqulluun hin jiru gidduu. Dhiigaan turteedhe Waaqayyo. Dhiigaan marfamtee turtee yaa Israa'el yaa saba koo jedhe Waaqayyo. Dhiigaan marfamtee turtee xiraan kees ofitti naman butu tureedha Waaqayyo. Hisqeel boqonnaa 6 irratti boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irratti akkanadha. Gaafan sibira ituu darbuu sergede Waaqayyo. Utuu sibira darbaa jiru ati garuu maaliin turtu qulqullinaan hin turre. Dhiigaan marfamtee turte. Laaqii uffattee turte. Ajaan kee ofitti naman butu ture. Namni qulqulluun mana kana keessa jiru waa tokkoon isinitti hima. Ajaan keenya kenni qulqullaa'e Kiristoos isa fannoo irratti nu fannifame irraan kan ka'edha. Hallelujah. Garuu Waaqayyo akkana jedhe ilaa gara kee gaafa nufu ati xurii turte eddii jedhe booddee akkana jedha. Xurii kee sana wayyaa xurii kee kana sirraan baaseedha. Hallelujah. Mee mucaa kanaaf harkanaa laadhaa. Hallelujah. Xurii kee sirraa baasee. Xurii kee sirraa baasee immoo sinniisne wayyaa ulfinaa si uffiseedha Waaqayyo. Arra namni wayyaa ulfinaa uffatee jira waldaa kana keessa. Wayyaa ulfinaa si uffise. Hallelujah. Xurii kee sirraa dhiqe. Waan hamaa sanan sirraa cabse. Suuzii ati hin jaallanne namni sirratti hin jaallanne sanan sirraa cabse. Isa ulfina kootiif hin taane isa ajaasitti uume sanan sirraa cabse. Isa sirraa baaseedha Waaqayyo. Hallelujah. Wayyaa ulfinaa sitti uffise. Wayyaa adii sitti uffise. Wangeela akkana jedhee dubbata. Ilaa cubbuun keessan akka dhiigaa yoo dibate yoo baay'ateyyuu akka cabbiin addeessadha Waaqayyo gooftaan maccaa. Akka cabbiin addeessa. Isin dhiqa. Isin qulqulleessa jedha Waaqayyo. Sana duwwaa miti. He crowned us. Hallelujah. Ulfina sitti godhe ijoollee Waaqayyo. Hallelujah. Galata Waaqayyoodhaaf fidaa. Waaqayyo ulfina isinitti godhe. Maqaa isinitti godhe. Lafa isinitti gatamtanii isin kaase Waaqayyo. Kanadha purpose Waaqayyo inni itti isin uume. Ulfinaaf. Crownidhaaf malee jireenya gadi akkasin jiraataniif jireenya badii akkasin jiraataniif miti. Har'a Waaqayyo waldaa kanatti kana dubbata. Ani laaqii keessaan si fuudhe. Oddoo aarsaa kee haaressi. Abiddi oddoo aarsaa keetii hin dhibin. Uffata haaraa gonfoo haaraa sirra kaa'eera. Hallelujah. Give it up for new king. Hallelujah. Waaqayyo si haa eebbisu naan jedhaanii. Waaqayyo si haa eebbisu. Give it up to him please. Hallelujah. Kanada Waaqayyo nitti si waame firoota ko. Ulfina haaraatiif waamamtan mana kana keessatti. Waldaa kanarra Waaqayyo ija kaayyateera firoota ko. Gana miidiyaan dhufee nu barbaada firoota ko. Waaqayyo asitti waan guddaa gochuuf jira. Maaliif mana kanaaf saba kanaaf dachee kana duukaa Waaqayyo areeroo godhateera. Waaqayyo isin duukaa maatii keessan duukaa jireenya keessan eenyummaa keessan duukaa Waaqayyo kakuusaa haaresseera. Gaaf tokko tun karadhu luba keenyatti mufennan dubbadhu malee waan akkasiidhaan jedhe. Akka mul'ata wayiin arga. Abidda waan akka abidda akkasi qabatee namatti nutti darbachuuf kaa waan hamaa wayidha. Na gaafa akkasutti darbachuuf ka'u uummanni akkasi garata gaafa nutti darbachuuf ka'u harka isaarraa mucacaatee achumatti lafanni dhaabatee jirutti isa fiisa nyaachuutti ka'a wanti sun. Isa sinitti darbatamu Waaqayyo sinirraa cabseera yaa saba Waaqayyo. Galata fidaa isa sinitti darbatamu sana waan hamaa sana Waaqayyo dursee argeera. Arra namni tokko Waaqayyo wajjiniin areeroo godhatee gaaffii sanaaf Waaqayyo dura ture bobaa Waaqayyo jalaa gaaffii kadhannaa isaa deeffata.
jireenya isaa hidhame sana jireenya isaa daaraa uffate sana oddoo aarsaa isaa isa cilaatti daakuu nyaate sana urgufee ka'ee Waaqayyo fuulduratti hin dhaabbata. Kanammoo Waaqayyo nu gidduutti godha. Galata Waaqayyoodhaaf fida. Hallelujah.